bilbila keessa gaa siitingii faayidaa guddaa qabu kan namni hundi itti fayyadamu qabu yeroo hunda jechuudha. Siitingii kana gaa namni bilbila fayyadamu hundi yeroo hundi bilbila kun gaa kan isin gargaaru bilbilaan keessan gaa yoo diqqata saffisa hin qabne daataa intarneetii waayifaa wal qabatee buluutoosii hin dalagne fi akkasuma waayifaa saffisaan hin dalagne siitingii bilbilaa waan dinqatanaxanii oon gootanii sirreeffachuu irraanfattanii jira. Siitingii tokko tokko appii irra seentanii appii adda addaa kan farmishinii itti kennii yookaan bantanii irraanfattan siitingii bilbilaa keessa osoo deemtanuu waan oon gootanii achitti dagattan bakkatti sinii deebisu jechuudha. Siitingiin kun buluutoosii akkasuma waayifaadhaa fi daataa adda addaa konnekshinii dadhabaa daataa dadhabaa waayifaa dadhabaa ta'e hunda akkaawuntii keessan keessa kan jiru osoo waa takka isin jalaa hin balleessin isinii sirreessaa jechuudha. Bilbila keessa irraa bakka siitingii irra eega seentanii ola xaa'uudhaan about point bakka jettanii tuqxu. About point eega tuqxanii ola xaa'uudhaan gaasatti receipt kan jettu kana receipt kan jettu ni tuqxu jechuudha. Achirra eega tuqxanii asirratti gaa receipt all siitingii kan awwalaa kana irra gad tuqxu jechuudha. Yeroo isin irra tuqxan receipt all siiting isiniin jedha jechuudha. Asirratti siitingii hunda isinii akkasuma isinii qulqulleessaa jechuudha. Bilbila keessan keessa siitingii jiru akkasuma security siitingiidhaa fi language siitingii akkaawuntii personal daataadhaa fi siitingii for download appii hunda isaa osoo waa takka bilbila keessaa hin balleessin isinii qulqulleessaa jechuudha. Yeroo isin bakka receipt siitingii jettu kaa tuqxanu paatarnii bilbilaa isin gaafata jechuudha. Paatarnii bilbilaa yeroo itti naqxan bilbila keessan ni naannessa. Akkasuma yoo inni deebi'ee receipt isiniin jedhee bakka receipt isaanii tuqxu jechuudha. Yoo receipt sana bakka receipt sana tuqxanii yeroo takka bilbila keessan cufee banaa bilbila irraa waa takka hin baduu obsaan eeggattu hanga inni cufee banuu ofumaan banaa. Sana booda bilbila keessan akka awwalaatti isinii deebisa appii hundi